subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessaniifis qooddanii akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Arraaf walaloowwan gaggabaaboo lama. Video kiyya guyyaa har'aa keessatti Leta Kenei fi Etika Teferi walaloo isaan hiriyaa isaanii Haacaaluu hundeessaatiin barreessaniin qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Leta Kenei walaloo hedduu nama boosisu, hedduu nama gaddisiisu, hiriyaa isaa Haacaaluu hundeessaaf waggaa tokkoffaa isaa irratti barreesseetii jira. Namoonni hedduu boo'aati kan isaan dhaggeeffatanii, namoonni hedduun obsa dhabaniiru dhugaa dubbachuudhaa fi waggaa dhaggeeffatan kanatti. Gaan namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala keenya Oromiyaa showuu dhuftanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtan gamuun isin gaafachaa. Namoonni Leta Kenei haga jaallattan immoo koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessuudhaan video keenya guyyaa har'aa like godhaan isiniin jedha. Gama koppii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsaa. Hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Sirraa nyaannee dhumee nyaachisi namni nurra jira kan kee. Iyyaafannaa dhabdee nurraa deemuun keessatti tollaan miti. Gatii nyaattuu taane gumaatan deebisii nurraa qabda ati. Warra aartiif jecha warra qubeef jecha dur obbaafatanii. Nuni matiin maaloo akkaataatti turte yoo si gaafatanii. Ogumaan hukumatu waan feetan hin fedhe gungumii qofaatti. Malee nuni matiin qolis moosna simii baaster gannoo baatti. Silumaa kunoo warra sidhabuu keenyaa nu galleerra hidhaatti. Nuni matiin maaloo Sheek Bakirii Samaloo fayyilee fidaatti. Walaloowwan gaggabaaboo lama kan kitaaba koo miila kaayyoo irratti argamaniin isiniif dubbisa. Walaloowwan kunneen fuula 16 fi fuula 17 irratti argamu. Fuula 16 irra kan jirurraan isinii jalqaba. Baraa fi murtuxxee jedha. Sitti aa'a fuudhiisi aarii xiiqiif dallansuu. Baraaf murtuxxee duruu gad jedhanii dabarsu. Jennaan dhuguma se'een sakaalee fooniif lafe. Ergan dhaladhoo baree gaduma jechaa nafe. Sichi garuu sodaadhaan irraafamu akka baalaa laphee dhiibeetti deemee waanuma dhufu laala. Boquu cabee gugguufee lafee dugdaa koonfixu yoo fedhe baraan murtuxxee gad jedhee lafaa lixu. Akkuma beekamu yaadannoo waggaa tokkoffaa artist Haacaaluu hundeessaa ilaalchisee Leta Kenei walaloo inni barreesseef akkuma ilaalaatii turtan hedduu nama bochisa, hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Namoonni hedduun miira gaddaa keessa ta'anii walaloo Letaan dhiyeessaatii ture sanayyuu dhaggeeffachaatii hin turre jechuudha hedduun isaanii. Egaan nusi kanuma irraa ka'uudhaan akkati viidiyoo waraanuu dhabneeti saawundii isaa qofa rikoordii gooneedha kan inni isinii qaqqabsiisaatii ture jechuudha. Viidiyoo isaa immoo borgalgala YouTube chaanaalii dhuunfaa kan Leta Kenei agaarratti argachuutii ni dandeessu. Linkii isaa description box jala isiniif godha, akkasumas commentii jalatti isiniifan ka'a, achiin deemtaniiti argachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Leta Kenei YouTube dhuunfaa isaa banateetii jira. YouTube dhuunfaa officially isaa irratti achiin deemtaniiti subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala isaatti dabalamtanii akkasumas viidiyoo isaa daawwachuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyoo inni qabatee dhiyaataatii ture viidiyoo hedduu babbareedaatu achi jala jira. Kana malees kan artistii Haacaaluu hundeessaatiif barreesse guutummaa isaa yoo argachuuti barbaadan achi jalaan deemtaniiti argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo Etika Teferi waggaa tokkoffaa yaadannoo Haacaaluu hundeessaa ilaalchisuudhaani ammas innis walaloo barreessee fi qabaa. Isas daawwannee walitti deebina. Hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin ta'an isiniin jedha. Namoonni viidiyoo kana utuu like hin godhin ilaalaatii jirtan yoo jiraatanii please like godhaan isiniin jedha. Ammas egaa kan Etika Teferi hiriyaa isaa kanaaf barreessee daawwanneetii walitti deebina. Ammas hanga xumuraatti nu waliin tura. Korma keenya jabaa atanii hin agarre jedhanii waakkatanii warra ateetu na faana barbaada argachuudhaaf akkamitti yaada. Kan shira xaxes kan isa ates gaafa dhugaan ol ba'ee dimbiliqee eessattuu hin bo'uu jalaa miliqee jedheetii hiriyaa isaa Haacaaluu hundeessaatiif barreesseetii jira. Artistii jaallannoo fi artistii kabajnu Etika Teferiidhaan kan dhiyaatedha jechuudha. Kunis egaan waan na hordoftaniif kabajamaa ulfaadhaa isiniin jecha. Koppiin kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kan isin hanga yoonaatti na waliin hordofaatii turtan kana fakkaata ture. Torban hanga koppii bashannansiisoo fi barsiisoo akka guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan tura. Kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha. Gama kootiin hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti bye bye.